Uummanni Oromoo yeroo ammaan tana haala amma jiru dhaabbannee gaafa laallu garam deemaa jira? Garamitti deemaa jira? Amma gara itti deemtu shaggar duubaan jira yaadamme Inxooxxoon diirama duumessaa roobee galaana yaasee duruu gurraacha garaan isaa jenneetuma dhiifne amma. Maqaa keetiin maal yaadamme jarruun dhaanuuf nan naannahu bara baraan dhaanamuun kan koo booddee sumaafuu gaariin ta'u. Haala amma jiruun bakkuma qabsoon irraa kaate beeyna malee gara isiin itti deemtu tilmaamuun rakkisaadha. Walumaa gala wanni kaasuu barbaade uummanni Oromoo qabsoonis haa ta'u siyaasaanis haa ta'u diinagdeenis haa ta'u hawaasummaanis haa ta'u garuu isaan deemaa jira mun beekamu. Shofeerri qabsoo kanaa jiraa jechuudhaaf qabsoon shofeera hin qabne ni jirti hin jirtu shofeerri numa jira garuu shofeerri haala amma biyya kana keessa jiruun kamtu biyyaaf dhiiga kamtu dhugaaf fiiga kamtu dhugaa dhiisee cubbuu jala fiiga. Qeerroo fi qarreen Oromoo ayyoolee fi abbootiin Oromoodhaa dhiiga dhangalaasanii lafee caccabsanii hawaasa kanatti siree ijaaran. Beekaa wallaalee kan ijaarame diigaaree jettaarra. Mee osoo jennu Taajuun akkan dhageetti akkan beekuttis artistoota hedduudhaaf keessaafuu gama barreeffamaatiinis gama yeedalootiinis haa ta'u artistoota hedduudhaaf walaloos yeedaloos kanneen jira. Hanga ammaatti artistoonni ati walaloonis haa ta'u yeedaloonis deeggarti. Akka fakkeenyaatti eenyu faadha? Galaanaa Gaarumsaa albama Baallee keessatti sirba Fororoo jiru walaloos yeedaloo sanatu hojjetee fi Saadaam Husseeniif sirba Shantamee jiru tokko anatu hojjetee fi Khadijaa Hajiitiif Hadasoo Mayree yoo hammata feete Oromoo Caallaa yoo daawwata feete kan jiru hojjetee fi baay'een hojjedhe sirboota gadhiifamanii fi kan ganaa gadi hin dhiifamne hedduu. Gara Fororootti hogguu dhufnu Fororoon sun anaaf sirba seena qabeessa. Hiriira guutuu Oromiyaa addabaabaayii masqalaatti goone san irratti warra hiriira sana fuuldura ture keessaa yaani ganama sa'aatii 12tti achi geenyee hiriira gaafa jalqabnu booda akkuma argaa turte sana wayyaaneen dhufee akkuma nama midhaan tumu akkasumatti nu tumanii bokkaan akka malee roobee yeroo dheeraadhaaf roobni suni tarkaanfii isaan nuuf yaadan badii isaan nurratti yaadan san harkaa akka kashafu yaada akka jijjiiran taasise sambooda asii fe'anii Hawaash Sabaatti nu geessanii Hawaash Sabaatti itti hidhamne. Roobni yeroo sanitti masqala addabaabaayititti bakka garaagaraa nu roobaa ture suni akka isaan yaadan san ni fashaleesse. Kanaafuu yaa Rabbi roobni kun addanchitinii yaada jiru Fororoo yaadni jiru achiin dhalate jechuudha. Masqala addabaabaayidhaa hamma Hawaash Sabaatti ittiin hojjedhe zeemaa sana.